tole akkuma ammaan tana TikTok irratti keessattuu dubartoota waliin qabdee shaggooyee taphachiiftu kanatti dur gandatti taphachiisaa turte jechuudha. Mee amma nama tokko mana hidhaa keessa kolaasamee cinqii keessa gabbee fi kan osoo hin hidhamin caakkatti dhukatee. Biyya sanii dhufanii haala biyya amma keessa jiraattu biyya silaa qaroomtee addunyaarraa jiran kana keessa jiraachuun akkam wal baruudhaaf nama rakkisu. Warra nama keenyaa waliin dhaamuuf ammallee barumsa haa baratanii afaan keessafuu barumsa keessa afaan irratti yoo biyyaa baanaa barbaadan afaan irratti xiyyeeffannoo haa godhatan. TikTok kana gara Awurooppaa kanallee eegaluufte yeroo muraasa akka ta'edha. Mee ati TikTok kana yoom eegalte akkamitti eegalte? Walumaa galatti Awurooppaa jechuun hidhaadha. Kara biraa hidhaa sammuu siidhan. Yaadni kun akkamitti si dhufe akkamitti yaada nama biraas hiikanne moo waan kana ifumaaf itti yaadde moo wanni kun taphuma TikTok irratti giiftii ittiin argachuu goote moo ajandaa biraa qaba? Si naa gammadee wanni ta'e moojee waan ajaa'ibaa jira waan hedduu na dhibee bara. Fuulduroo waan kana itti fuftee ilmaa gara sadarkaa biraatti ol guddisuudhaaf yaadni qabda. Wanni tiyya ejjennoon tiyya guddoon siistama miidiyaa itti fayyadaman uummata Oromoo agarsiisuu takka. Taariban dhufte moo akkami Liibiyaa moo Masriin deemte moo eessan? Yoo sooshaal miidiyaa kanarraa na argani akka waan bara baay'ee sirra TikTok wajji dhufee itti fakkaatti. Maalirraa kaaniiti jechuun namoonni waan akkanaa yaadan kaa'amma jette kun sababni waan akkanaa godhaniif maaliif jettee yaadda? Kaanis taaptaap ishee wanni kanaa guddata. Waa'ee giiftii maallaqaa eegan geema taphadhe boodan argeewu. TikTok ati yoo akka hojii idileetti qabattee hojjettamu cinatti hojii biraa ta'u hojjettu ni qabda. Qabsaawwan akka kiyyaan jiru yaada isaanii sanii waliin fakkeessee jechuudha. Ilaalatti waliin jirraa jara sanis. Sooshaal miidiyaa keessattuu TikTok irra jiraniif akka nama sooshaal miidiyaa fayyadamuu tokkotti wanni ati dhaamtuuf maali? Dandeettii ta'e qofa wanni sirra barbaachisu. Beekamtee ati qabaattuu baattee Oromoo taanaan beekamaadha. Sabboonummaa jechuun yoo ofiin boontee maalummaa keessatti boontee Oromummaa akka cimsaa jirtu sammuu ta'ettiin nama biratti gandummallee yoo fakkaatte ati jalaa callisi. Gaafa si amma feemasan ta'e garuu iddumatti ati. Taatee akka ajaa'iba taate. Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment kun qophii keenya torbaanitti yeroo takka Forex Entertainment irraa kan ittiin dhiyaatu qophii keessummaati. Qophii keessummaatiin irraan tana dargaggeessa sooshaal miidiyaa irratti yeroo ammaan tanaa hedduu beekamaa dhufe tokko qabannee dhufee jira. Namni kun gaa eenyu wantoota akkam qabateeti irraan tanaa gara Forex Entertainment dhufe waan jiru hanga dhuma sagantaa kanatti yoo nu hordoftan sirriitti addaan baafattaniiti namni keessummaan keenya irraa eenyu laata? Hanga dhumatti nu faana turan afeerraa ta'an kabajaan. Tole obboleessoo yaamicha keenya kabajjee yeroo ta'e qaalii aarsaa gootee asitti nu argamu keetiif hedduu tokko galatu. Galatooma isinillee miidiyaa keessan kanarratti yaamicha kabajaa fi akkasuma kan jaalalaa na affeertanii asirra na dhiyeessuu keessaniif galatooma ulfaadhaan isin jaasinillee. Tole ammallee irra deebi'ee galatoomi. Mee jalqaba irratti gaajiin keetti jirru kun ji'a Ramadaanati. Jalqaba irratti Ramadaan Mubaarak baga geesse. Walumaanuu baga geenye akkasuma hordoftoonni amantaa musliimaa hundi keessan baga geessanii akkasuma immoo gaa hojjettoota miidiyaa Forex hundi keessanillee baga geessanis jechuu barbaada. Tole hedduu tokko galatoomi ulfaadho. Meegaa namni hedduun sooshaal miidiyaa irratti beeka keessattuu gara TikTokiin nama hedduutu si beeka. Mee ka'umsa fakka nu ta'utti namni hedduun si beekullee maqaa keetii fi bakka dhaloota akkasuma amma bakka amma jiraatullee nuti. Maqaan kiyyaa Ibsaa Muhammad Aliyyan jeetin yaama iddoon dhaloota kootii godina Carcar aanaa gubbaa qorichaa magaalaa xiqqashoo Kamboona jedhamtu takka keessatti dhaladhata seenaa qabda jechuudha. Amma eessa jiraatta? Amma biyya Awurooppaa biyya Niizerlaandi jedhamtu. Tole gara Awurooppaa suuta jennee dhufna. Mee osoo Kamboona keessaan bahin dubbatti kun nuti ibsiiti. Ati naannawa Kamboonaa kanatti gaa akkam guddatame waa'ee ijoollummaa keetii nama gaafa duraa sana nama akkamitti? Amma kaa sooshaal miidiyaa irratti garuu kana moo akkamii gaafa duraanii amma akkuma tira bishaa qabda? Yaa wanni sooshaal miidiyaa irratti godhaa jiruu fi akkaataan guddinni kiyyaatti illee waan adda ta'e miti. Waluma qabata. Gaafa akkaataa guddina kiyyaa keessatti duuba si deebisu
tiimiin qaba durummaan illee biyyatti illee guddina kiyyarraa kee garee jiraa garee tiyyaa jiraa tooruma nama 30-15 kana saayibban kiyyatanii jalatti waliin guddannu jechuudha. Kana keessatti illee na gosanii wali qabeetumaan keessa garii durataa taaneetuma hoblas ta'uu tabas ta'uu rabshas ta'uu hogganaa isaaniiti. Adeemsa akkasiisan keessatti hin guddadhee deemee na garee irraa fagaadhee beekan jireenyi kiyya keessattuu barumsallee carraa itti wanni hin argannee gandi keenyas nama bizinesa keessa jiru tiimii kana keessa odoo deemuu karaa dalagaa irratti na bobbaasaa turanii bifuma saniin namni naaf haarawaa miti jechuudha tiktook irra hoggan dhufullee akkaataa gareedhaatu natti waan wanni hin taane waan haaraa takkanatti hin taane. Tole akkuma ammaan tana TikTok irratti keessattuu dubartoota walitti qabdee shaggooyee taphachiiftu kanatti dur gandatti taphachiisaa turte jechuudha. Ati yaa gaafa duraanii gaafa idaafaa dardara duraa hundi walitti qabamnee mana tokkotti shaggooyyee taphataa turre ni yaadadha wallaahi lazim inki jiru waan ajaa'ibaati yarra hoggoo waan saniif duuba deebitee na yaadachiifte birraa hojii ta'e nyaadhu. Galta kana deemtee teephii waa qabattee akkanatti deemtee qabaataa? Yaa qamaanini bakka ni jiraami tiimidhaan namuu jaalallee ofiitti wajji gaawwachi. Haa meedhiisi jireenyi duraa fi ijoolleen ammaa tun akkas hin beektu warri birraa kan. Mee gaafa duraanii sana akkami jaalalti ati dabartite faanga ijoollee chiikii takkaa qaadhimaa jettee nama qabattee qamaatidha. Keessattuu teephii fudhatanii mana aruuzatii fi bakka qamaatii adda addaa yeroo deeman ta'u waan akkasii mee irra deebiin waa dachiisu tokko naannoo humnoonaa ta'u waan akkasii ture jechuuf hin jaabe. Ayi birraa yoo waan akkasii yaadadhu waan ajaa'ibaati gaa. Keessafuu carraan argannu beektaa? Carraan nuti argannu akkuma siin jee warroonni kan bizinesa keessa na guddisanii carraa akkasii ijoolleen hedduutu tattabataa ture. Gaafa iidaa fi gaafa ayyaanaa fa'aa malee inuma hin argamu. Gistaan makiina irra na oofan gistaan hoofcoo kana lameen hedduutti hin guddadhe guddinuma kiyyaa'u. Gaafa akka iidaa fa'aadha nasiiba carraa argadhaa. Wallaahi gaafa akka iidaa kana gaaf tokko waan na qunname. Si bara gaafa sanuu waan mata kan beenu bar jaaluma sana gartee ijumaan arguunu warqiidha. Ijaan arguunu. Akkasitti gaafa iidaa takka wal yaammannee mana tokko keessa gaa tartaan odoo akkatti gaa namu kifiliin taabeeta. Tiimiin jechuun qindiin tokko dubara tokko. So gaafa kana gaa ani yaameen ture gaafa anis jaalallee yaameetiin faantaa bitee fi ispiraayit bitadhee faantaa ispiraayit bitadhee wanni jee haganan gabba'u kanatti saayibni kiyya ispiraayit kiyya jalaa dhuge ispiraayit kiyya jalaa dhuge oggonan dhufu miyyoo wajji dhufan miyyoo gaama kay gabbee na fudhattee gaama wajji qamuudha fi bar manni hedduudha. Na jalaa dhugee bishaan itti naa guute. Hoggoon gaama qamayee gaa shiipis faantaa bannee gaama jiimaa isa wajjinati raraa shaashambaa jiru jira hoggoon ispiraayit ifitti ol qabu. Bishaan. Ula keessa laaleetuman sinaa gammadee naa gammadee wanni ta'e moojee waan ajaa'ibaati waan hedduu na dhibee bara. Michoo tana agarraan gammaddee sukkarri hundi natti bushaa'e moo maaltu maal ta'e? Sukkarri hundi natti bushaa'e moo maali jeetiin bara. Waan an ta'e maa beekamee dhise. Waan akkas akkasiisan keessa ture gaafa jireenyi kun. Tole mana gumaataa wandayne mana gumaataati mana gumaataa yookaan mana qarataa. Sekali taphatu yaa jira. Yaa ni dayna mana gumaataa daynaa ni taphannaa. Kunu ati mana gumaataatti kaafin hin qabnu yeroo baay'ee mana gizee qorii qaabee taa qorii dheettee gumaata fuun hin jirtu. Ana kuma siin jee biizii gaafa garii qorii faa nyaadheetiin hafee maallaqa ergaa fi meeshaa ergaa fi saan qabuu. Oromiyaa kana keessa bakka itti baankii jettin hin arginu hin jirtu. Okay, olii gadi deemuu turte biyya hedduu daldala. Yaa Itoophiyaa kana fixeetumaan biyyaa beekara. Okay, duu gaariidha. Mee gaama eega biyyarraa baate
ati nama biyya nama takau kara biyya wetarni biyya dia kara jiratu yoom biyya rabaate akkamitti biyya rabaate Gaafii bareedduu namni yeroo baay'ee oggoo TikTok irra dubbadhu namni takka na gaafate maal beektaa? Yoo sooshaal miidiyaa kanarraa na argani akka waan bara baay'ee sirra TikTok wajji dhufee itti fakkaatti. Yoon biyya rabaate kajoo fi anarraa amata lamaa fi baatee takka keessan jira. Biyya tana eegumaan dhufee Ayirooppuma ogen seenee jechuudha. Ayirooppuma ogen seenee amata lamaa fi baatee takka. akkamitti ammuma dhaqxee jira Yaa waan tana nafe. Namni baay'ee waan turee wanni ijoo itti fakkaati. Akkami baateeni taariban dhufte moo akkami liibiyaa moo masriin deemte moo eessan Liibiyaanis hin dhufne taarifaanis hin dhufne xayyaarumaan akka nama turistii dhufutti biyyatti gabbuut achi gabbuut yaa akkasitti acorbareetu mani duutan amatti as hullutti jeeruma asitti barti. okay dugaadha bar yeroon Taarifaan dhufe birraa akkatti taphatuu danda'a rabbii sun sodaadhu. maali Wallaahi. maali ijoollee taariban dhufte achitti wal agarte akkam jiran Taarifaan dhufnaan namni taarifaan dhufnaan ati walumaa galattu hir'uudha bakka namni koflee taphachuu hin dandeessu. maali eegaa jira kan jireenyi tokko maami Obboleessa kiyya biyya alaa tana oggoo jambar jannata seetaa barra gaze taarifaa miti silaan azaaba keessan seenee ba'uun dhufuun jiraatu taate akka biyyaa sanii waan akkasitti akka fakkaatti garuu warra taariban takka masrirraa takka liibiyaa dandaqe hoggaa wal gartan akkami amma achitti jechuun garaagarummaa maaltu jira jechuu barbaadeetti eega takkaa dheeytanii biyyi takkatti jiraatan takkumaa waanuma takka hojjetanii. Takkuma nama kolaasamee mana hidhaatii ba'ee fi nama akkanumatti gabbee akkamitti ilaaltaati. Mee amma nama tokko mana hidhaa keessa kolaasamee cinqii keessa gabbee fi kan osoo hin hidhamin caakkatti dhukatee awoo bara dabarsine gaafa jara keenya maashaallah jee lameen dhufan akkam jiran jettee yaadda. Garaagarummaa hangana hunda qaban jechuudha. Hangana hunda qabane. Bara ajaa'ibaati. Tole beekaa ati ammaan tana biyya Neezerlaandii akka jiraatudha kan nutti himte garatti illee taarii bandayne. Jireenyi biyya Awurooppaa kun mee akkami ati gaafa achi dhaytu yoo achi kadhaytu illee taatu beeki akkuma nama taariba yookaan karaa biyya baqaatiin deemee dheqee sanitti haarawatti achitti lammummaa gaafachuu fi biyya san achi jiraachuudhaaf lammummaa gaafachuun dirqama keeti. Mee jireenyi biyya Awurooppaa kun akkamiin ilaaltaati? Warri taariba dheqee garaagaraa gaafannee turre nama hedduu dubbiseetiin beekanii nama ammoo karaa xayyaaratiin dheqee yeroo jalqabaatiif sii kan hin argee biyya san akkaataan itti dhayxallee jechuun akkuma nama taariban dheqee saniiti xayyaarumaan dheqee malee keessiin keessan baay'ee waluma fakkaata. Mee akkami jireenyi biyya Awurooppaa kun akkami? Jireenyi biyya Awurooppaa biraa keenya wallaahi ishee birootu raasee jiraate. Guutumaan guututti akkuma isheen jee akka waan si wal dhaalu yaa'aniiti sigalee nama dhukkubee manaa kanaa jiru. Adiin adii wanni marti adii jee isheen nu garte ni ulfaatti. Haga chaalenjii takka dabartu. Gaafa chaalenjii san dabarte immoo ulfaatullee garuu namni keenya gaa rahaa tana hedduu akkasittis hin danda'uufi malee ulfaatullee waan dilas maraa garuu wallaahi biyya teenya sanitti akkasitti walitti cananaqanii biizii ol godhurra asuma cinqamuu sanirra wayya garuu an akka kiyyatti natti ni ulfaatti. Akkan jireenya irraa dhufe irra gollaalu haalan garaagarummaa qabdi. Ammas waan wayyaa jireenyan an faamiliin an dhiisee dhufee fi wanni dhufan naaf mataa kee jiraadhuu malee narraa hajaan qabanii santu rahaa na gooysee sarraa waca malee osoo duuba harkifatu jiraate wallaahi sooshaal miidiyaa kanarraa kana godhachuu hin dhaqqabu. Tole gaariidha. Mee gara biraatiin ammoo biyya Awurooppaa tana keessa gaafa dheeytu ati keessattuu amma dheeytee gara waggaa lamaati ganaa biyya saniyyuu haala jireenyaa takkaa'u siistama biyya Awurooppaa kana wal fudhachuun hedduu ulfaata. Ati nama biyyitee ati jiraattu magaalallee taatu magaalaa xiqqoodha kara hummoonati jechuudha. Baadiyyattee chaanti ifin kararraa illee mayituudha. Biyya sanii dhufanii haala biyya amma keessa jiraattu biyya silaa qaroomtee addunyaarraa jiran kana keessa jiraachuun akkam wal baruudhaaf nama rakkisu mee waa'ee kanaa nutti himu. Laala birraa keenya kommoona sana xiqqoo fakkaatti malee perfect biyya an kommoona dhaaduu siin jiru dhugaan siin jaa ijoolleen biyya teenya gandi keenya
haagala toomanii anamma waggaa meeqa duran hommoonumarraa of Finfinnee jiraachaa ture. Deebisee Keeniyaa dhaqee deebi'ee jira. Odumaan biyya tanaa hundi bahin jechuudha. Akkasuma ijoollumti biyya teenyaatu waggaa meeqa dura Ameerikaa tana Astiraaliyaa jettaa ni ciisanii amma zabanaa bidhagaa. Osoo namni magaalaan gadiin isaan namni hogoo ceroo galamsoo galuu bara warra hommoonaa guutuun Adaamaa galaa bara. Finfinnee mana ijaara. Dhugaan siin jira. Achuma gaaruma san keessatti dhokatee jechuudha. Biyya ajaa'ibaati beektaa. Biyya qabsaa'otaatis nama hedduutu qabsoo wal qabatee biyyaa beese. Santan keessa waan ta'eef anaaf waan haarawaa miti. Ammas akkuma siin jee faamiliin biizinesi keessa na guddisee osoon humaata kan beekne makiinarra deemaa ture, nagadaa ture, sistamni biyyaatis waan takka wanni haarawa na ta'e takka hin jiru. Fakkeenyaaf Finfinneen yoo dhugaan Finfinnee fudhattee haalli Finfinneen itti jirtu jireenyi warri Finfinnee jiraatu fi Awurooppaa jiraatu garaagarummaa takka hin qabu. Zabanaawidha jechuudha. Zabanaa wajji deema waa mara. Kanaafuu sitti ulfaanne jechuudha biyya tan gaafa dheeytu siistama biyya sanii barachuun. Yaa wanni takka natti ulfaanne yoo waan natti ulfaatetti afaani malee afaan tokkicha malee wanni takka afaan faayidaan an qabne tokko baradheetu man tokko rakkatu jira. Amaariffaa wajji silaa bakka amaariffaa san. Warra nama keenyaa wani dhaamuuf ammallee barumsa haa baratanii afaan keessafuu barumsa keessa afaan irratti yoo biyyaa baanaa barbaadan afaan irratti xiyyeeffannoo haa godhatani. Tole hedduu bareedaadha. Gara biraatiin ammoo nuti amma fakkeenyaaf namni hedduun sooshaal miidiyaa irratti beeka. Sooshaal miidiyaa kanarratti keessattuu tiiktook irratti beekna. Tiiktook kana gara Awurooppaa kanallee eegaluufte yeroo muraasa akka ta'edha. Mee ati tiiktook kana yoom eegalte akkamitti eegalte? TikTok yoom eegalte akkamitti eegalte gaaffii bareedudha. TikTok kan hin eegalee eeguman dhufee Awurooppaa seenee booda waggaa 2 dura jechuudha. Fayyadamaan turre. Nin laalaan hin haxaa nin laalaan mana xaa nama wajjis numan seenaa jechuudha. San boodan gaa jarri fuudhetti beektee biyya tanattuu gaashiree sikaa ol si galchateet mana hakimaa sikaa walumaa galattuu Awurooppaa jechuun hidhaadha. Kara biraatti. Hidhaa sammuu siidhan. Biyya tana keessa gasi lakkisanii biyya isaaniitti akka fedha keessatti deemta. Garuu sistama isaanii keessatti hidhaa keessa hirtaa hidhaa tana keessatti haga wanni piroosesni keemara si deemu karaa dalagaa karaa barumsaa waa mara piroosesa qaba. Kana keessatti ji'a bara hedduus itti lakkaa'uu danda'a yoo rabbi nasiib qotti furmaata argachuu dandeessa. Kana keessa wanni gootu hin jiru. Saniifuu eegan dhufee ji'a jaabooda an TikTok irratti ol ba'e. Sababni soo sistemni malli nan qabu sistemni wanni jiru namaa wajji kopha si kaani beekadu bakka itti barbaade sin kaani kopha si kaani namaa wajji hariiroo akka walitti uummanne nama ati beektu faayoo jiraattee osoo hin dhiisanii beekadu kophaadha. Akka ati barbaade sin jedhani. Soo sanirraa namni nan beeku yoo jiraate egaa addunyaa qilleensuma kana gubbaadha. Kanammoo walitti qabatu seenee bilisa qabu. Waaw hedduu takka bareedaadha. Sooshaal miidiyaa gaa sababni itti eegalte kana tole. TikTok irratti ammoo waan addaa tokko kaati fiddee jira. Keessattuu shamarran dhiira daran shamarran yeroo fiddee achirratti aadaa isaaniitiin bareedanii tapha aadaa isaanii akkamitti akka agarsiisan uffata aadaa isaanii uffatanii bifa wal dorgommiitiin aadaa tana beeksisuu irratti xiyyeeffate. Yaadni kun akkamitti si dhufe akkamitti yaada nama biraas hiikanne moo waan kana ifumaaf itti yaadde moo wanni kun taphuma TikTok irratti giiftii ittiin argachuu goote moo ajandaa biraa qaba? No, gifti itti argatu waan hin godhee miti yaadni akkamitti si dhufe bakka jiru san irratti si xiyyeeffadha. TikTok irra ogoon dhufu dubbachaan ture gaafa sanis waa'ee wal arrabsuu fi wal qooduu fi wal gaggaragalchuu kanaa guddata. Manumti tokko kasana siraataa tartiiba qabu hin jiru. Kaanis taaptaabii fi wanni kanaa guddata. An waa'ee giftii maallaqaa eegan geema taphadhee boodan argeewu. Kanaa wal qabatee jechuudha. Sandura kanaa wal arrabsaa wanni jaa maaliifin namoota kana hin tattabachiifne yaaduma jooni. Oduma Afrikaa daansii je'ee daansii maarree je'u tattabachiisuu viyuun oloo ka'e. Siif dhufa yaadni kun namni si daawwachuu eegala. Qoy waan kana yoo akkana godhu ta'e maaliifin akka aadaati iyyatti hin deebifne. Namni uffata aadaati yoo nama kana ol galchee yoo nama uffata aadaan uffanne ol hin galle hojii yaadni naa dhufe. Saniin ogoo adeemsa keessa deemee laaluu namni jaalataa dhufe. Oh, yaa sirriidha hundaa'u waan addaati kun naaf jee gaafuma san sammuu xiyya keessa naa uumame akkasitti namni uffata aadaa hin qabne seenuu murteen kan namee sammuudan immoo akka kutaa 11tti akka qophaa'an
irratti dalagee jechuudha. Sooree fi mi'a intala baadiyyaati fi dhimmuutti keenya takka waliin jechuun wal mari'annee yaada kanatti dhiyeessee isaanumaan waliin hojjannee gaafa duraa itti as baasuu dandeenya jechuudha. Tole dhugumatti wanni kun waan bareedaadha. Mee ati aadaa Oromoo beeksisuu fi mul'isuu keessatti hangam takka hojjedhe jettee yaadda? An beeksisuu fi kana keessatti hagam takka jeeba kan fi kan nun qabu aadaan duraanuu ni beekanii garuu namni kun kanaati jee addan beeku. Lammaffaa immoo wanni tiyya guddoon siistama miidiyaatti fayyadaman uummata Oromoo agarsiisuu takka ajandaa jiru sanirraa xiqqashu nama wal arrabsu sanirraa gimmaasha immoo gotti qabu waan sanin fokkos godhaa ture boodan immoo aadaa tanumaa namni hin beekne akka jirus adda baafadhee san keessatti immoo qooda waa xiqqashoo ati barsiisa jeenuma yaada. Waaw hedduu tokko bareedaadha. Social media kanatti gaa namni ajandaa garaagaraa takkaahu wantoota akkuma ati reemtu jettee wal arrabsuu fi wanta garaagaraatti wal qoodu akkasuma ajandummaan taane tokko nama dhuunfaa fa'aa ajandaa godhatanii irraa dubbachuu faatu jira. Kana keessatti ammoo wantoota barumsa namaa ta'u fakkeenyaaf wanni ati godhaa turte suni dhugumatti tapha fakkaata yeroo sanitti akka waan taphaa ta'uu danda'a. Garuu kana keessatti aadaa mul'isuu fi aadaan tun ta'ee eenyu akka taate aadaadhaan boonanii achirraa dubartiin takka akkamitti aadaadhaan aadaa fi safuu fi eeggattee akkamitti mul'achuu akka qabdu wantoota tokko viidiyoo ati yeroo takka TikTok hanga sun dallee wanti jiru baadhu ni argaa dhugumaa wanni sun bareedaadha aadaa fi boonsuu keessatti aadaa fi mul'isuu keessatti ittiin boonuudhaaf wanni sun waan salphaadhaa miti ati fakkeenyaaf yeroodhaaf akkaataan itti jalqabde akkuma reemtan jettatanii karaa biraatiin ta'ullee boodarra garuu wanni hojii galee itti fufsiisuun waan salphaadhaa miti aadaa keetiif waan bareedaa tokko gootee jirti jettee yaada. Fuuldura waan kana itti fuftee ilmaa gara sadarkaa biratti ol guddisuudhaaf yaada ni qabda. Yaa fuulduraatti inshaallah karaa badhaasa mataa keenyatiin qopheessinee badhaasa giiftiin alattillee sirriitti irratti hojjechuu irratti karoora qabnaa. Lammaffaa immoo aadaan maal akka taate uffanni aadaa jechuun maal jechuudha. Kana sirriitti uummanni gaccimee akka beekuuf sirriitti irratti hojjetamuu qaba. Amma wanni naangaliin uummataan galiin takka uffanni aadaa Oromoon uffanni aadaa jechuun maal jechuu waan ta'een beeka namni keenya jechuudha. Lammaffaa deebisee kutaa 11 jira uffanni aadaa 11 jiraatti beeka namni keenya. Sadaffaa dogoggora guddaa keessa jira jechuudha. Uffata aadaa jechuun hiikaa hin beekan. Ganaa waan kana irratti xiyyeeffannoon akka irratti hojjedhuuf ganaa imsina kaasaa jira. Duubatti hafummaa uummata keenya irraa ilaalee jechuudha. Hagam takka aadaarraa haga fagaatan. Uffata aadaa tokko jechuun kutaa takka keessa Harargee keessa yoo fudhatte uffata aadaa meeqa akka jiru. Arsii keessa aayinaa meeqa akka jiru. Shawaa keessa aayinaa meeqa akka jiru waan kana uummanni beekee jiru. Sirriitti jechuudha. Yoo namaati uffanni aadaa Arsii tokko, ka Shawaa tokko, ka Wallaggaa tokko, Gujiin tokko akkasi beekaa turan namni baay'een. Wanni kun nama qabsiisee rabshaa walirra goosaa tura. Waan kanaaf ganaa irratti hojjechuudhaaf anuu ganaa qorannoo irra geessee jechuudha. Bifa ajaa'ibaatiin karooratti qabannee taa'utti jira. Waaw hedduu akka bareedaadha. Dhugumatti kun waan guddaadha. Kaayyoo bareedaadha qabdaa akkasii milkaa'uu abdiin qaba. Meeqa adeemsa kana keessatti waan hojjettu kana keessatti mudannoolee hedduun si mudachuu danda'anii mudannoo sana keessaa daawwattoota keenya bu'aa argatu mee takka nutti himi. Mudannoo keessaa sootu mudannoo illee osoo hin taane waan hedduu nama ajaa'ibu waan kana keessatti hoggaa hojjennu akka waan namni tokko duubaan kaasee akka namni nu argee namni nu daleessuu jirutti namni hedduun narratti wal jaaree guruupii godhee guruupii san keessatti nam mari'ataa ture mana kan akka hin dheyne mana ibsaa kan akka hin dheyne waan kan akka hin goone jechuudhaan jaarmaa riippoorti godhuudhaan waamar ta'ullee sanuma keessa nagalchan ammas anumaa kanaa hin beekan isaan maqaa qayyadheetiin jira. Qabsaawwan akka kiyyaan jiru yaada isaanii sanii waliin fakkeessee jechuudha. Ilaallatu waliin jirraa jara sanis. Wajjumaan taa'ee farrabsuu jira. Wajjumaan taa'ee qabsaa'uu jira. Alhamdulillah goolamne jedhee yaada afoonaa illaan jechuu barbaada soomana. Maaliifi lola beeytee namni tokko lola siin lole kaampisa yoo beeytee
daaradaa kutti laaquu dandeessa. Yoommoo kan bitana beekee gaafa isaan dhukkaasni isaanii natti hammaate annasiin mishigiti jedhu keeffadhaatte akka ajaa'ibatti adeemsa kee deemuu dandeessa. Kan itti fayyadamaa jiru gaafa isaan dhukkaasa asii banna jedhan anachi mishigiti jedhadhee keeffadhee taa'u bas waliin geenyu garuu informaationa jiru waliidha. Har'a garuu dabarree as geenye waan ergama itti qabu fakkaattoonni tun. Yoo ati aadaa irratti xiyyeeffattee kadaleedu ta'ee haala adeemsa keessa jiru nama hirmaannaa godhaa jiru nama aadaa ofiitti sirriitti boonoo kaaftee kun jabaa uummanni kun jabaataa jira taate akka gantummaatti si fudhatan. Ilaalcha gandummaa jedhu mataa keessa gassidhaa ilmi namaa kun beektaa birraa keenya. Maalirraa ka'aniiti waan kana kan godhuu danda'a maalirraa ka'aniiti fakkeenyaaf ati aadaa Oromoodha takutaa kudha tokko yeroo ta'e achirratti fiddee bifa dorgommiitiin gootee wanni sun gartee namni waan san garsiisullee giiftiidhaan akka diiggarame faayidaalee namni sun akka argatu yoo xiqqaatellee jechuudha. Atillee waan kana agarsiisuu keessatti gara adda addaatiin faayidaa teessanii fi namni sun argatu caalaa akka sabatti waan nuti argachaa jirrutu hedduu sila aadaa fi duudhaa safuu hawaasa kanaa hawaasa Oromoo kanaa mul'isuu keessatti waan bareedaa akka hojjetaa jirtu waan ijaan argaa jirru. Maalirraa ka'aniiti jechuun namoonni waan akkanaa yaadan kaa'amma jettu kun sababni waan akkanaa godhaniif maaliif jettee yaadda? Sababni waan akkanaa godhaniif ilaalcha olaantummaa takkaa olaantummaa mataa ofii ibsamuu qofarratti nuuf maan xiyyeeffannee yaada jooni. Kana jechuun kun ilaalchi sun akkamitti dhufe yoo na himiyatte Arsii keessatti uffanni aadaa Arsii tokkumaa warra jiru. Uffanni aadaa Arsii bifa hedduu jira. Shawaa keessallee uffanni aadaa Shawaa tokkumaa warra jiru. Warra akkasiisani warra akkasi jaaramee tu jira. Lakkii nuti yaadni kun nuun ta'u mataa kiyyaan aadaan dhukattes wani dhukattes seenaan dhukattes ni himamtii ni baati. Amma sirratti wani miidhaa jiru ilmi namaa kun wal adda gaanu qofa jaa gariin teenya qofa maa mul'ifnee jaa gariin tun ta'eessaa dhuftuu jaa warra akkasiiti keessafuu eessa yoo ta'e gaafatte amma kaar argeetti kutaa kudha tokkoon keessaa xiyyeeffannaa san keessa nagalfate akka warra argeetti jechuudha. Maali aadaan harargee keessa jirtu aadaa takka qofaa waan jedhu san waan san irratti walii galuu dadhabne namoota hedduu keessa walitti dhufanii natti dubbisanis ni jiranii noon jaaniin ta'uun jaaniin wanni akkas zamaan jiru aadaan carcaris ni jirti hararguma tana keessa saddeetaa bifa hedduudhaan jira toora shanii olii kanaa jira akkamitti kun akkamitti waltoonni taate akkaan beekamna takkittuma beekamnu sam qofa maaliif hin dhiyeessine no hin ta'u takkitti beekamtu eega beekamtee barna ni beekaa maal godhii beessifnaa kutaan kudha tokko ni beekti eega takkitti itti beekame sam wanni wal boof maal saniifuu hin ta'u keessafuu warra xiyyeeffannoo hoogganamni carcarjee jibbu tokko jira tiimii harargee jalatti dhufattee hoogganamni carcarjee argaa dhageetti maaliif akka ta'e hin beekon carcar jechuun iddoo seenaa qabu ni beektaan sitti ni mubirraa sigalee maalirraa aadaan carcar waan jamu kana faa jalatti dhufataniiti ni aaran maaliif akka ta'e hin beekon waan kanaatti akkatti jibbeensa itti fakkeessee tiimii biraa itti fakkeessee duulana rabbanaa riippoortii godhaa waan hin godhin hin qaban akka achi hin dhayines namni tokko giiftii achi keessatti kanitanii beekadha ijoolleen teenyas akka achi hin dhayine sodattu jaalala kutaan kudha tokko nuu qabduu fi jaalala shamarran isaaniitu nuu qaban maqaa qayyaratanii nu dura ta'an maqaa qayyaratanii seenanii taphatan guyyaa kana achi keessaa rimuuf godha dheexa jedhanii ijoolleen biyya arabaatun dhugaa naannoo barbaade birraa keenya wallaahi gariin dibbirtiidhaan dabbaramanii ifwanii jedhanii cinqamanii bakka toonni jedhan jiru yoo feemasootaa fudhatte feemasni nama waliin galchu taa'ee tokko baay'ee isaa taaptaaf jaa taa'ee haasawanii jaa yoo ati giiftii ittiin kan waliin seentu yoo ati foloon kee kuma dhibbaa olin ten olin seentu yoo liiviliin kee olin wanni jen olin seentu nuti dabarra nam foloon kee kuma ol dabarraan ol seente viidiyoo banadhoon seera keenya nama akkam akka ta'e bakka dandeettii ta'e qofa wanni sirra barbaachisu beekamtee qabaatteef qabaattuu baatteef Oromoo taanaan beekamaadhanne maaliif uffataa sirraa beekamaa aadaa ta'etu sirraa beekamaa dhufatti nuti waan kana irraa qayyaruufi malee waan kana tiktoo kana irraa qayyaruufi malee adeemsa ijibbeensa nam tokkootis qabaadhateef kan tiktoo irratti hojjechaa jiru jechuudha. San akkasitti osoo naa hubatanii waan bareeda. Dhugaa hedduu takka bareedadha. Nama waan gaarii hojjetu jiru tokko
خرا غرغرتي نما سنجلا وان انه جتا جرسن هيقو سو بان دو بريدرا اني اما وان خرا وان تغافن تو كوجتو بوزيتيف وان ثاني وصول على دو بريدرا جا دوغمتي وني تو جتا جرتو ام بريدرا تفكاتا غربراتي نمو غافن انت غافدو تيك توك اتيو اكا هوجي ادلتي قبتي هوجتمو شنتي هوجي براتا هوجتو قبت cinatti hojii biraatiin hojjedhe malee akka hojiitti sulaalee hin beeku. Amma tumti xiyyaa'u TikTok irratti itti bashannanuuf, ittumaa'u mataa kiyya bohaarsuuf, ittumaa'u akkuma siin jedhaa hospitaala keessa jirraan siin jedhama Awurooppaa keessa. Namni hospitaala keessa jiru maal yaada? Yoomiin fayyee keessaa gabbaa? Si galee? Anama hospitaala kana keessa gon seenee jira silaafu hirraanfachuuf zanaafataa itti jechuuf. So yoo zanaafataa nan godhan TikTok irraan gad-cufee deema wanne bakka yoo namni ol naa seenee zanaafataa nan godhan. Tole yoo hojii biraa ka hojjettu cinaan taate yeroo hedduu gaa laayivii fi TikTok irratti agarra yeroo kana akkamitti akka wal madaalsiftee walitti dandee. Hagana hojjedhee sinin qabaa akkasitti illee ni ulfaatti yeroo sanitti yoo hagam tures laayivii irra sa'aa 5-6 tura. Wanni waa wayyaa ifiifin ol taa'eetin isaanii taa'ee daawwadhaaf anuu achirratti waan akka nama ifiifuma namaa tokko seenee daawwatuuti. Ka dhufuu seenee taphate malee sanii santu sa'a deeqa 5 deeqa 4 kannee fi hojii taa'ee dhaggeeffadha malee akka hojiitti miti TikTok. Tole sooshaal miidiyaa irratti mee feemasa ta'uudhaaf maaltu nama barbaachiste yaadda? Sooshaal miidiyaa irratti feemasa ta'uudhaaf wanni nama barbaachisu tokkoffaan amala. Tokkoffaan amala lammaffaan immoo fanii ta'uu qabda. Nama hawwachuu danda'uu qabda. Nama ifitti harkisuu danda'uu qabda. Yoo nama ifitti hawwattee harkisuu hin dandeenye, yoo nama kofalchiifne, yoo hagizee mara nama aarsitu ta'e ni ulfaatte hedduu takka. Mee ati amma garaagarummaa gaafa feematan ta'inii fi eega sooshaal miidiyaa irra dhuftee feemata taate kana garaagarummaa jiru akkam? Garaagarummaan guddoodha. Fakkeenya mee garaagarummaan maal farratti? Gaafa si amma feemasan ta'e garuu iddumatti ati. Taate akka ajaa'iba taate. Namni feemasa keessa jennee jira laalu jiru sii feemata. Si barna dhibbee bara. Eenyurraa naasa'u jira jedhu. Hai feemasaa gaafa feemasaa sanii fi gaafa feemasan ta'e jennaan hin jee. Nama kumni balamaa oltu si hordofami gara nam kumni batajii si hordofaa jira. Kan qofa osoo hin ta'in ammas namni laayivii maa gaafa gateente nama kuma hedduudha namni si daawwata namni laayivii seenee bara namni hedduun akkasitti daawwatu yeroo ammaa nama muraasa qofa. Yaa ati waan jennu ganaagaa feemasa jechuudhaan gaafan feemasa finjoo gaafa namni miliyoona na hordofe qofa. Tole gaafa amma sadarkaa ammayyaa jirtu kanaa fi gaafa TikTok eegalee dura garaagarummaa jirtu maal beekti maal sun dhagaa? Yes akkas jee. Gaafa saniif amma garaagarummaan jirtu amma eegan wanni ta'e waa hedduu carraan hojiitis naaf banamtee sistama keessa nama hedduun walii galee garaagarummaa laafee miti wallaahi waan fedhan hojjechuus akka hin danda'u. Duraan ati nama duraan baqa qaama keessa jiru tokkoo fi amma nama ifatti bee tokko garaagarummaan isaa. Tole hedduu bareedaadha. Mee gara biraatiin ammoo dargaggoota fi shamarran sooshaal miidiyaa keessattuu TikTok irra jiraniif akka nama sooshaal miidiyaa fayyadamuu tokkotti wanni ati dhaamtuuf maali? Galatoomii wanni an dhaamuu barbaaduu fi obboleeyyan kiyya isinin jaaladhaa isinin kabajaa hunda caalaa wal kabajuu sabboonummaa qabaachuu ofiin boonuu maalummaa ofiitiin boonuu nama maalummaa ofirraa qorreffatu ha Oromoodhaaf hin ja'uu jira. Warroonni akkasii sun dura yoo ibsaa ta'ee ibsaa fayyadee ilmoo isaa fayyadee ganda isaa fayyadee biyya isaa fayyadee Oromiyaa san fayyada adeemsi ilmi namaa akkasi. An sabboonummaa Oromooti sabboonadha bakka nan jiruu namni nan beekini bakka irraa dhadhee namni nan beekini minaamineeshinii yoo keetu taate obboleessa kiyya dogoggortee jirta. Bari kunuunsi ifiin boonu sabboonummaadha. An kanin jaa jiru ammallee sabboonummaa jechuun yoo ifiin boontee maalummaa keessatti boontee
oromummaa akka cimsaa jirtu sammuu ta'etti nama biratti gandummallee yoo fakkaatte ati jalaa callisi tun gandummaan jaamtu ilaalcha gandummaadhaan namni akka ofiin hin boonne akka sabboonummaan qabanne warroota godhantu jira yoo amma lafaa kaatee ati arsii faarsite sitti kan ati arsii waan taate arsii faarsite of course abbaa yoo faarse namni si wanni jaa saniifu wanni nan guutumaan guututti isin dhaamu warra social media ifiin boone buleessa kiyya yoo ifi beeyte ifiin boonte ati oromoo cimsita namni of hin beekne birraan dhugaan aayimii barbaadde ha obboleessa kiyya hin beekne nan beekattee ni addaati. Namni dura beeku qabee. Yeah, of course wanni nan dhaamuu fi sirritti keessafuu warroota sirboota Amaariffaan warroota Amaariffaa jalatti wanni jana osoo akka afaan beekanii afaan oromoo haasanii akka muudii takkatti fakkaate arabannaa terminaamination jettan please cimsaa afaanuma keessan kana cimsaa oromummaa cimsaa ofiin boonuu cimsaa kanan dhaamuu fi barbaada birraa kee. Tole hedduu gaariidha mee egaa sagantaa keenya gola bunduratti mee ati akkaataa namni sooshaal miidiyaa irratti itti si hubate garuu ati hin qabne laayifii kan kee jireenya kan kee kan dhugaa kana keessa wanni hin jirre garuu sooshaal miidiyaa irratti namni akkana na hubatee an nama akkasiitii miti nama akkanaati jettee wanni namatti himtu ni jira. Yaa akkaataan namni itti na hubate wala akkaataan namni itti na hubate guutumaan guututti an bareedaa jetti jaadhe lammatti warroota garii malee hin jiru guutumaan guututti namoonni hedduun parsantaan hedduun nama waa uumuu danda'u nama ajandaa mataa ofiitiin deemu nama kireet godhee gizee mara liivii isaa irratti waan haaraa malee waan bakka biratti argatu korrajee dabarsuu mititti na hubatan akkatan haala toomanii namoonni hedduun akkasiin na hubatanii maaliif nutilleen hogoo dhufnu gizee mara hoggoon dhufu siistama biraa aktaba biraa waa hunda bifa oromoo keessatti wal barsiisuu ta'u akkaataa tokko jira haa itti waa qalbii gootee barumsa keessa dabarsitu nama bifa saniin waa dabarsaa jiru akkasiin na hubatanii hedduus itti bashannanii haa galatoomanii hedduus na jajjabeessaa jiranii keessafuu biraa ilmi abbaa gaarii qabu duma hoolan abbaa gaarii qabu duma la kaayee rafaasan akkuma taate dubbiini abbootiin keenya ijoolleen biyyatiyyaa ijoolleen carcar hedduu haa galatoomanii maaliif yoo ta'e hedduu na jabeessan hedduu na moggaa dhaabbatan akka nammataa ol qabadhullee bakka hedduutti illee wanni kun beeytee gizee akkanumatti tiktookiin kun yoo isaanii bu'aan buusin asmara sirra cufa tiktook liivii uuna irra cufee ture akkuma liiviin seenne hedduu takka na jajjabeessaa tura wallaahi haa galatooman. Hedduu takka galatoomee ulfaadhu mee dhumarratti egaa sagantaa keenya gola bunduratti wanni nu hafee asirratti osoo hin kaasin sagantaa kana akka xumuramu barbaadu jettu yoo jiraatte carraatiif laadheetiin sagantaa keenya xumura. Wanni dabarfadhu yoo jiraatte Oromoon tokkummaa qabaachuu qabdi. Keessafuu tiktook gojan suuraa gan nama deebisanii nama arrabsuun beekumsaa miti. Keessafuu warri suuraa nama gaggaragalchee ajandaa godhee gizee nama suuraa gaggaragalchee taa'u san jala ol seenee wajji taa'ee qabu dubbachuullee baattu ogummaan akkasiisan seente atis akka nama arrabsaa jirtutti of beekuu danda'uu qabda waan akkanarraa haa fagaannu tokkummaa haa qabaannu wal haa jaalannu aadaa walii haa kabajnu afaan ofii uffata ofii akka itti haasawan akkuma hangaasan jee maarreen itti haasawan haa waladda maarree waladda jee waladdummaa garaagarummallee qabaannu garuu tokko ilmaan boorana bareentooti wal jabeessuu qabnaa lammaffaa immoo wanni dhaamuu barbaadu warroota suuraan isaaniitti illee gaggaragalti gana boottana booda dhufuu taa'u gaggaragalti gaafa namni suuraa ta'e gaggaragalche waan biraatis akkas jetteen yaadinii deemituma nama san dhaqi biloog godhi namachi jala jiru komantii babbareedduu kanis biloog godhi ifirraas deebii ana mafti akkasuman godhan yoo namni arrabse biloog namachi keessa jiru nama komantii bareedduu yaada barreesseef biloog godheetuma nas deeba maaliif lammatti hawalti nu fide tiktoo kana malee wayna beekani sin beekan waan ta'eef sanin dhaamuu fi barbaada birraa keenya. Tole hedduu takka galatoomee ulfaadhu ammallee yeroo ta'e qaalii aarsaa gootee tapha kana fakkaatu mudannoo fi muuxannoo keetirraa haala bareedaadhaan akkana nu qooduu keetiif irra deebi'ee galatoomti jechuu barbaade ammas. Galatoom ulfaadhaa sinillee.
Egaa kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment qophiin keenya arraan tanaa dargaggeessa TikTok irratti yeroo ammaa hedduu takka waan hedduu hojjechaa jiruu fi akkasuma beekamaa dhufee ibsaa abbaa jaalalaa waliin godhaa turre. Kanan ammaa hordofaa turtan kana fakkaata jiinigaa ji'a Ramadaanati. Ramadaana keessatti waa yaaddan hunda milkooytan isiniif haa ta'u jecha qophii keenya torbaan dhufuutiin hanga walitti deebinutti nagaan nu tura.